Dhangala'aan addaa spermii fakkaatu yookiin dhangala'aan adii maaliif karaa qaama saalaa dhiiraa ba'a? Dabalataan karaa qaama saalaa dubartootaas ni ba'a. Sababni isaa maali? Ijoolleen dhiiraa tokko tokko baay'een isaanii wanti kun spermiidha moo maalidha? Utuu fedhiin qabaatiin maaliin narraa bahe jedhanii baay'een isaanii yeroo isaanitti bitatti galu jira. Garuu wanti kun hamaa sadarkaa hamaa dhibee hamaarraan dargaggoota keenyaan ga'uu danda'a yoo yaaliin argate nafe. Arraa iccitii kana wajjin haasofnu maalidha? Kan isin dhibu torban tokko keessatti keezii 5-6 bilbilaanis ta'ee qaamaan dhufanii kan nu bira yaalaman. Sababni isaa maali? Nagaa keenyas hin daganne akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Dr. Naafii Argeetudha. Odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii afaan keessanii kan ittiin argattan kun YouTube chaanalii keessanidha. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan subscribe yoo hin goone ta'e kaffaltii tokko hin baaftanii quba keessan qofatti bu'a. Yoo qubni keessan isin dhukkube immoo kiliinika keenya kottaa yaalamaa isiniin jenna. Subscribe godha. Subscribe gochuu qofa osoo hin taane mallattoo notification bell illee tuquudhaan odeeffannoo fayyaa yeroodhaa yerootti isin biraan geenyu akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan nu waliin ilaallu akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaale dhangala'aan addaa bifa adii yookiin daalacha jedhu laata qaama saalaa dhiiraa keessaa maaliif ba'a? Kan isin dhibu namoonni baay'een ijoolleen dhiiraa baay'een wanta kana ofirratti arganii akkasumaan neglect godhanii kan ta'an jiru. Baay'een isaanii dhufuu sodaatu. Akkuma beeknu hawaasa keenya keessatti rakkisaadha. Dhimma kanaa yommuu haasofnu namoonni baay'een illee isaaniif hin galu kan nu arrabsuudhaaf fiiganis jiru akkuma waan isaanitti hin jirre jechuudha. Garuu dhimmuma uumamaa dhimma isinitti jiru haasaa jirre jechuudha. Dargaggoonni baay'een rakkoo kana dhiisanii rakkoo dhabuudhaaf rakkoo dhibee kan biraa dhabeeloota saaxilaman ni argina. Keessattuu dargaggoota irratti baay'ee heddummaata waan ta'eef umurii namoonni YouTube keenya dhuftan immoo dargaggootas ta'e namoota umurii isaanii hanga 40 keessa jiran baay'een isaa kan baay'atu waan ta'eef kanaaf sagantaa kana isiniif qooduu jaalladha jechuudha. Mee dhangala'aan addaa maaliif qaama saalaa dhiiraa keessaa ba'a? Dhiira qofa osoo hin taane dhalaa keessaa illee yeroo itti ba'u jira jechuudha. Waa'ee dhalaa dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa keessaa ba'u YouTube viidiyoo irratti hojjedhee namoonni baay'een keessan daawwattaniitu. Dabalataan YouTube sana deemtanii description box keessaatii argachuu dandeessu, linkii isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa gara alaatti argamu. Qaama saalaa dhiiraa gara alaatti argamu egaa kan akka qaama saalaa dhiiraatti mul'atan tuubboodha. Tuubboo jechuun kuni ureteraa kan jennu funcaan gara alaatti kan dhabamsiisudha. Egaa qaamni saalaa dhiiraaf dubartootaa garaagarummaa nuti qabnu keessaa tokko kan keenya kan warra dhiirotaa spermii yookiin sanyii dhiiraa achumaan dhangalaasaa, funcaan achumaan funcaa. Kanaaf yeroo quunnamtii saalaa carraan dhibee infekshinii kanaaf saaxilamuu isaa olkaadha jechuudha. Kan dubartootaa garuu karaan isaa itti funcaan garaagara, karaan isaa itti seeksii godhan gargari akkasumas karaan marsaa lubuu hin gargari kutaa kutaa qaba jechuudha. Dipaartimentii qaba kan isaanii. Kanaaf qaamni saalaa dhangala'aan ureteral discharge syndrome kan jennu yookiin dhangala'aan addaa qaama saalaa dhiiraa keessaa maaliif ba'a? Kana keessaati maaliif ba'a? Dhimma kana wal qabatee maal yeroo baay'ee keessoon qaama saalaa dhiiraa yookiin kun argaa jirtu tuubboodha kuni. Keessoon qaama saalaa dhiiraa kuni yeroo inni infected ta'u yookiin yeroo madaa'u sababii baakteeriyaawwan garaagaraarraan kan ka'e yeroo madaa'u yeroo infected ta'u yookiin immoo infekshinii yeroo uumamutti dhiirri tokko dhangala'aan kara qaama saalaa isaa akka bu'u ta'a jechuudha. Maaliif? Madaala waan ta'eef fakkeenyaaf yeroo baay'ee dhibeen kana fidan maal kan jedhu kaafnee ilaaluu dandeenya. Akkuma isinitti hime keessi isaa baakteeriyaan gara qaama saalaa dhiiraatti yeroo galu qaawwa kanaaf fakkeenyaaf kara kanaan baakteeriyaan dhufe yeroo seenu infected yeroo ta'u keessi isaa in nyaataa deema walhoraa baakteeriyaa achitti keessatti walhoraa achumaanii qaama kana maal gochaa deema nyaataa deema waan ta'eef qaamni kun tortoraa nyaatamaa jira. Yeroo kanatti maal ta'a dhangala'aan bifa adiis ta'uu danda'a, diimaa adii wal makatees ta'uu danda'a, baay'inaan gara adiitti kan deemu kun keessaa dhangala'uu danda'a jechuudha. Malaa kan jennu jechuudha. Malaa fakkaatu dhangala'aan malaa fakkaatu. Afaan Oromoodha yeroo baay'ee
malaa jedhama waan ta'eef jechuudha. Maaltu fida kan jedhuuf immoo infekshiiniiwwan baakteeriyaawwan garaagaraa karaa garaagaraatiin kan qaama saalaa dhiigaa seenan keessattuu karaa wal qunnamtii saalaatiin baay'een keessan cooxxoo fanxoo jettu jechuudha garuu yookiin immoo karaa wal qunnamtii saalaatiin sexually transmitted disease kan jedhamu yookiin immoo sexually transmitted infection. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiirri tokko dhalaa wajjin yeroo seenu baakteeriyaan dubartiin sun infected taatee jirti yoo ta'e dubartiin suni qaamni isaa yeroo baay'ee mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a. Baakteeriyaan mallattoo yeroo itti agarsiisuu dhiisuu danda'u jira. Asymptomatic stage jiraachuu danda'a. Garuu karaa qaama saalaa dhiiraa kana seenuudhaan yeroo wal qunnamtii saalaa godhanitti seenuudhaan infekshinii kana uumuu danda'a jechuudha. Baay'inaan namoota akkamiirrattidha? Ispeeshaalii dhalaan dhiira tokko olii wajjin wal qunnamtii saalaa gootu yookiin immoo dhiira dhalaa tokko olii wajjin wal qunnamtii saalaa godhu jechuudha. Wal qunnamtii saalaa karaa daangaa hin qabne. Ispeeshaalii unprotected sex kan jennu yookiin immoo like kondomii malee yookiin immoo kondomiin akkuma beekamu baay'ee keessan beektu. Kondomiin ulfa ittisuu qofa osoo hin taane dhibeewwan wal qunnamtii saalaan daddarban kanneen akka gonooriyaa kan jennu fa'a. Kan miseeriyaa baakteeriyaa miseeriyaa gonooriyaa jedhamu dhufu. Kan akka kilaamiidiyaa tiraakoomaatis kan jedhamu kan dhufu. Akkasumas immoo jijjiiru baay'een isaanii sifiliisiin illee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunniin maal godhu jechuudha? Baakteeriyaawwan kunniin gara qaama saalaa dhiiraa seenuudhaan karaa wal qunnamtii saalaa daddarbu waan ta'eedhaaf maal uumuu danda'a jechuudha? Infekshinii kun uumuu danda'a jechuudha. Baakteeriyaawwan kanneen biroos kan karaa wal qunnamtii saalaa daddabarrees jiru. Muraasa reera ta'an illee malee urethritis kan jedhamu immoo infekshinii keessoo qaama saalaa qofa fiduu danda'u jechuudha. Bal'inaan haala isaa akkamitti gargar baasuu dandeenya kan jedhu hakiima gargar baasa qorannoodhaan dhangala'aan keessaa osoo maal fakkaata kan jedhu mallattoo dabalataan inni qabuun gargar ba'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dabalataan namoonni dhibeewwan wal qunnamtii saalaan daddarban kun yookiin immoo sexually transmitted infection yookiin urethral discharge syndrome keessaa immoo barataa fayyaa miti waan ta'eef uummataaf ibsaa jirra. Urethral discharge syndrome kan jennu yookiin immoo dhangala'aan qaama saalaa dhiiraa keessaa ba'u kun irra caalaa maallaaqa irra caalaatti kan fookas goonee ilaalaa jirru karaa wal qunnamtii saalaatiin kan daddarban kanneen jechuudha. Maaltu namatti fida kan jedhu isinitti himneerra. Wal qunnamtii saalaa kan protected hin taane nama tokkoof saalii wajjin godhu ispeeshaalii nama tokkoof saalii wajjin gochuun rakkoo kana nama saaxiluu danda'a jechuudha. Ispeeshaalii kondomii malee wal qunnamtii saalaa kana godhee goota. Mallattoon isaa maali? Dabalataan mallattoo akkamii qaba yoo jettanii mallattoon isaa akkuma isinitti hime dhangala'aan addaa ispermii miti yeroo baay'ee namoonni baay'een dargaggoonni keenya baay'een ispermii jedhanii dogoggoru. Ispermiin callisee namatti hin dhufu. Dhiirri tokko galgala abjuu keessaa utuu hin beekin baay'ee nama kamiyyuu mudata. Utuu hin beekin durba wayii jaallatee durba wayii hammatee durba wayii wajjin seksii gochuu danda'a. Abjuudhaan dhangala'aan irraa dhangala'uu danda'a yeroo sana. Garuu dhiirri tokko yoo miira keessa gale malee miira keessa yoo galu dhageen dhangala'aan dhangala'uu irraati. Miira keessa yoo seene waa'ee dubartii yoo yaade yookiin immoo waan miira sana kaasu yoo arge yookiin yoo ilaale qofa kan dhangala'aan irraa ba'uu danda'u. Yeroo takka reerrii ba'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee dhiironni maal godhu nabara fa'aa kan dhufan keessa yookiin immoo kan bilbilaanis keessaa na barreessan namoonni baay'een utuma hin beekin callisee manarraa dhangala'aa ispermiitu jedhu. Ispermiiti dhangala'aan suni dhangala'aa biraati. Dhangala'aa dhibeewwan sababii infekshinii yookiin immoo rifachuu keessoo qaama saalaarraan kan keekamu dhufedha jechuudha. Mallattoon isaa maal akkuma isinitti hime dhangala'aan kun irraa ba'u ispeeshaalii ganama irraa yeroo kaatan. Baay'inaan ganama yeroo irraa ka'anii dhangala'aa kana ofirratti argu. Dhangala'aan foolii qabaachuu danda'a. Foolii dhabuus danda'a. Baay'inaan foolii qaba. Dhangala'aa ofirratti argu. Yoo qaama saalaa isaanii akkas godhanii keessaa ba'a. Dabalataan immoo akkamina mallattoo akkamii qaba? Keessi isaa madaa waan ta'eef funcaanni dhufee fakkeenyaaf funcaan nuti funcooftanii madaatti yoo harka keessa madaatti yoo bu'ee akkam ta'a sin guba miti. Akkuma kana keessi isaa waan madaa'eef funcaan yeroo funcaa'u nama gubuu danda'a. Disiyuriyaa kan jedhu mallattoon isaa dabalataa funcaan yeroo funcooftan sin guba yoo ta'e dabalataan immoo funcaan amma dafee sin finceessa yoo ta'e. Funcaan amma dafee sin finceessa yoo ta'e illee. Nama hoosisuu ni danda'a naannoo sana keessa isaa akka waan nama hoosisu fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee maal jedhu hooqinaan jedha keessi isaa irratti tolaa jedhu ijoolleen yeroo dubbatan keessi isaa hootuun keessa fa'aa galee
keessuma kanaa galeetu nu qe'atti tola kun mallattoo sana baay'ee. Dabalataan immoo maalla cidhaan illee dhukkubuu danda'a. Cidhaan dhukkubuus danda'a. Kanaaf mallattoon isaa kana fakkaata jechuudha. Mallattoo kana yoo fudhatte argitanii atattamaan mana yaalaa kottaa. Nu bira dhuftanii yaalamuu dandeessu jechuudha. Dabalataan bilbilaanis yaalamuu dandeessu. Maaliif kun deemee rakkoon kun deemee qaama saalaa keessoo qaama saalaa dhiphisuu danda'a. Stricture kan jennu yoo baay'ee iskaariin waan ta'eef madaa'uu danda'a waan ta'eef yeroo dheeraa yoo sirra ture dabalataan dhala dha'uuf illee reeniin nama saaxiluu danda'a. Kanaaf maalidhaa kana qofa miti gara haadha manaatti yookiin gara nama biraatti illee darbuu danda'a beekuun jechuudha. Yaaliin isaa maal fakkaata kan jedhuufi yaaliin isaa mana yaalaa dhuftanii akkaataa gaa'ellaanii biyyichaatti yaalamtu. Fakkeenyaaf amma syndromic management of style kan jennu jedhamu biratti kan yaallu istiriiwwan wantoota risk factor ta'an yookiin wantoota kanaaf saaxilan erga qoratamanii booda qorichi qindaa'aan siif kennamaa jechuudha. Dabalataan immoo qorannoo yoo barbaachisu qorannoon hin godhama bakka biraatti akka gaa'ellaanii biyyatti gargar waan ta'eef jechuudha. Kana qofa miti. Fakkeenyaaf dhiirri yookiin immoo abbaan manaa mallattoo kana qabaatanii haati manaa keessan illee yaalamuu qabdi. Yoo isheen mallattoo hin qabdu ta'e illee lamaan keessanii yaalamuu qabdu jechuudha. Qoricha siniif kennamuu qaba jechuudha lamaan keessaniif. Maaliif isheen akka mallattoo irratti hin argamneef yookiin immoo akka isheetti hin dabarreef. Dubartoota keessaas immoo dhangala'aan ni dhangala'a baay'ee. Dhangala'aa san maal akka ta'e ibseera viidiyoo kan biraa keessa deemtanii ilaaluu dandeessu akkuma isinitti hima diskiripshinii sana keessa jechuudha. Dabalataan kondomii fayyadamuu qabu. Even abbaa manaa fi haadha manaa taanee amma wanti kun irraa dhaabbatutti kondomii illee at least hanga torban lamaatti kondomii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hubannoo akkasii namoonni rakkoo kana qabdan sodaa tokko malee kottaa namni keenya dhibee isaa dhufee himachuu sodaata. Dhibee isaa dhufee himachuu saalfata. Kottaatii ilaalama. Waan nama saalfachiisu hin qabu. Gabaabumatti barumsaan guyyaa irratti isiniif dabarsuu barbaade kana fakkaata. Namoonni yaada gaaffii qabdan koomentii jedhanuuf ka'a. Akkasumas immoo namoonni qaamaan dhuftanii yaalamuu barbaadan bakki argama keenyaa magaalaa Finfinneedha. Masqal Filaawuritti argamna. Hoteela Naaziraa fuuldura lakkoofsi bilbilaa keenya Duwwaa 9 ammas Duwwaa 9 10 20 Duwwaa 9. Galatoomaa Dr. Naafii Argeetudha. Dhufaadha.